Shiyooyyaa akkam nagumaa bagna gaan dhuftan jecha waan bareeda wayii qabanne isinii gad dhufnee jirra. Settiingii shan kan namni hundinuu beekuu qabu jennee yaadne ammas akkaawuntii akkamiin gara salphaatti gurgurtaa waan jedha qabanne gad dhufnee jirra. Nu hordofaa jenna. Okay, taafuuf nooti settiingii seentaa akkaawuntii kan jedhu aaroo xiqqoo gad taa'usan irratti kilik goota. Achi booda klik gara gooti setting kan jedhu dhufa setting gara klik goota. Achi booda security fi login kan jedhu kan filataa jechuudha. Okay, akkuma armaan gaditti arginu kanatti nu ba'ee jira. Use two factor authentication kan jedhu kun kan tokkoffar jiru kun isarraa eegalluuti. Okay. Setting kan karaa kamiin fayyadamuu dandeenya waan jedhu authentication app waan jedhamu jira. Application adda addaa kanneen akka Duo Mobile Authenticator jedhamu Facebook irra app mobile keerratti computer keerratti install godhatte yeroo bilbilli keessa raawwates achirratti message si erganii san irraa fudhatte Facebook kan kee banachuu dandeetta jechuudha. Kabiraa immoo security key kan jedhu flash keetti sakkaattee password kan keetti waan adda addaa yoo computer fayyadamtee flash sanatti sakkaattee maal goota banachuu dandeetta. Kan sadaffaa immoo tekstiidhaan si ergamaa jechuudha yerumsan maaliif yoo login godhaa jiraatte waan haaraa irratti tekstiidhaan dafee wanni si ergamaa jechuudha. Kanaan sirreeffachuu dandeetta. Bilbilaan kee irra galchita yeroo ati login gochuu fedhe yoo shakkanii namni kun siimitii device biraa irraa waan godhamu jira jedhanii kan shakkam taate dafaniitu maal ta'an warri Facebook yerumsan Facebook teksti si erganii jechuudha. Akka authenticate gootuuf achi booda continue jettee maal goota akkaawuntii hankee secure godhatte waan password isaa cimsatta jechuudha. Okay, kabiraa ilaalluti. Kabiraa egaa ilaallee immoo eenyutti Facebook kan login godhee jira waan jedha ilaaluuf karaa kamiin login godhamee jira yookaan device kamirratti login godhee jira waan jedha ilaaluudhaaf fakkeenyaaf kun Facebook kun bakka lamatti login ta'ee jira. Tokko computer irratti lama immoo mobile irratti kunoo guyyaa akkasitti nu argisiisu jira jechuudha. Waan kan immoo fura balleessuudhaaf remove gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namni biraa tasa fayyadamuu jira kan ta'e yeroo san log out keessa goona jechuudha. Kunis baay'ee bareedaadha. Kana sadaffaa yoo login ta'e accounting kan kee bakka biraa irraa akka notification dafee qabu gochuu. Notification Facebook irraa fakkeenyaaf yoo atin bilbila Samsung fayyadamuu jiraatte Facebook kan kee iPhone irratti login goote yeroo san akka message si qabu danda'u eegalee device haaraa irratti login godhamee jira waan jedhaati akka inni dhufu gochuuf notification on godhanna messenger illee on goote yeroo adda immoo karaa email keetiin illee akka wanti sun si dhaqqabu gochuu dandeetta jechuudha. Yeroo sanitti immoo daftee fixnatiidhaan akkaawuntii kee dhaqqabattee akkatiin password jijjiirte strong goote waan barbaaddu gootu jechuudha. Eegalee na email duraan addiin godhin ta'e akkanaan karaa salphaa kanaan email kee galchite addu goota chiboot save godhatta jechuudha. Okay, kan immoo baay'ee bareedaa kan ta'e waan nam amantu qofatti garuu waan kennuu qabdu nam 3 hanga 5 nam amantu godhachuu dandeetta jechuudha. Fakkeenyaaf obboleeyyan kee haa jennuuti nam 3 yoo godhatte yeroo silkiin kee badetti akkaawuntii kee badetti eegalee messaging akkatiin reset gootee Facebook kee sirreeffattu isaan irra si ergama jechuudha. Isaan numbriitti sirreeffata yeroo sanii akkasitti message san fudhattee maal goota sirreeffachuu dandeetta jechuudha. Kana jechuun nama 5 kan bakka si bu'ee yeroo Facebook kee lock ta'e yookaan badee akka inni si deebisu gargaaru laf keewwataa jechuudha. Karaa gabaabaan achumaan subscribe godhaa hin dagatinaati. Maqaa nam 3 irra barreessu jira jechuudha. Nam ofiin amanaa jedhee yaadu maqaa nam 3 san irra barreesse legacy contact kiyya naadingi trusted contact naata jechuudha. Kana jechuun saatiyan lock out Facebook keessa bahee Facebook fayyadamaa hin jirretti yookaan Facebook irra uggurametti yookaan password kii dagadhee yookaan bilbilli kii badee waan adda addaatiin irra fagaadhetti karaa isaaniitiin argachuu danda'a jechuudha. Karaa salphaa nam 3 akkana maratadhee okay confirm goota jechuudha. Kunis Facebook kan kennu waan ta'aniif akka inni bareeda ta'uu fi waan baay'ee nam gargaaru. Okay, akkasiin nam 3 maratadhee jira jechuudha. Namni 3 na maratam kun sa'aatii an barbaadu qofatti itti argamuu danda'u. Nam amantan qof godhachuu qabda waan akkana maaliif jennaan yoo nama
miqqeenya xalaat keessan fatee yookiin nama adawuu keessan fatee waan biraa fa'aa godhe akkaawuntii keessan onnichuu danda'a waan ta'eef garuu ofumaati initiate jalqabsuu qabdan jechuudha yeroo san akkaawuntii martoor keessan keessa jiru akkanaan shanaffaan app password kan jersanii app passwordiin immoo passwordii application buufataa passwordaan kee hundarra seefataa yeroo dagattes application sanarra argataa jechuudha hara qal'aalee garuu kunini akka afreen isanitti himsanii baay'ee cimaa miti tokkoffaan garuu kan baay'ee cimaa kan ta'ee fi kan namni hundi fayyadamuu qabu even akka Facebook hin banne badamuu yaadamne use two factor authentication yeroo lama yeroo at login gochaa jirtu device haarawaa irratti yeroo san bilbilan kee irratti maali siseena confirmation code dit Facebook irratti argamu jira seenaa jirtaa himoo seenaa hin jirtu waan jedha eegale akkaawuntii anke login godhaa jirtu moo login godhaa hin jirtu waan jedha yeroo san siif ergamaa jechuudha okay afra shaneno hal gabaabaa kana ilaallee jira authorized login app password get alert recognized logins karaa hin taane yoo seenan message dafaa isin dhaqqabadha nama Facebook kan keessee jirullee seentee ilaaluu dandeetta guyyaa guyyaan barbaadde yeroo jala hatamee jira jettee kan shakkitu ta'e nama 3 hanga 5 kasirriitti amantullee godhachuu dandeetta akkasitti factor authentication garuu baay'ee cimaadha kan qofas godhattee naan taa'uu dandeetta jechuudha akkasitti